Yaako tokkotu sirna awwaalchaa tokko irratti na waaman uffata kana naa kennanii namitti nan beeka mandaruma keessa nama salphoo tokko qalloo akkas godhatu qilleensaa wajjin hindu'e maaltu lafaa ol fuudhu reefuma namitti ilbiisa amma kana geessu nama 8 taane ol fuudhu reefi akkam ulfaata waan jedhuraa ani immoo waan fooyya'amaa faniin fidu awwaalcha geggeessuu qofa utuu hin taane tajaajila kan biraas itti dabalee maafaniin kennu maaliif bifa maamila keenya gammachiisu namni yeroo lubbuun jiru hammam akka inni rakkatu beekta jireenya lafa kanarraa beekta mee du'ee haa boqotu mee du'a isaa immoo haa bareechinu waan jedhu irraa keetan gara dhaabbata kana hundeessutti dhufe. Dhaabbata tokko gaafa dhaabbatu kaayyoo qabaachuu danda'a. Kaayyoo isaa keessatti immoo kan kee kun amma addadha. Dhaabbata reeffa gammachiisu. Dhaabbata reeffa gammachiisu nama lafa irratti hin gammanne reeffa isaa gammachiisu. Egaa dhaabbattoota akkasii baay'ee nan beekani keessa maaltu adda godha? Nuni wanti adda nu godhu nama hundumaa akka reeffaatti ilaallanu. Nama lubbuun hunda dabalate. Maaliif kabajisaa gammachuunsaa du'a isaa sana keessa jirannee yaadnan. Kanaaf namni lubbuun jiru yeroo hojjetu yeroo rakkinni isa mudatu yoo man du'ee reeffi koo kunuunfamaa jedhee akka inni hawwu goona utuu inni lubbuun jiru. Isa kanarratti gadi fageenyaan hojjenna yeroo inni lubbuun jiru saayikooloojii isaa irratti itti dabalaanis immoo gamtoota haasaa xiqqoo addaan kutu daawwattoota keenya wanta naasaa jiru kana fudhadhaa. Isintu keessa filatee fudhata malee nuun dhiyeessuudha. Wanti nuti sammuu sirriidhaan jedhamu wanti miidiyaa irra darbu.